Tultulan abashaan ergattu abadan biyya tana hin bulchitu kana beeku warraaqsan. Never. Abadan. Yeroo jiruun mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaan qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhan illee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiru miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namaa ilmarraa ciraa turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaa. Qeerroon kun maal balleesse jiran? Jaratti amata 27 isaan ergachaa turte qeetti galchee bilisa isaan baase aangootti isaan baase. Aangoo san naa hiraan jenne qeerroon kun. Qeerroon kun aangoo sana naa hiraan jenne bara. Namichi kalee maal godhaa ture koodii jijjiirratee yoo ta'u osoo beekutti dhiise miti irraa naa ka'ii naan malti hin jenne. Garuu kursii sana taa'ee hira yoo qaxatu taate Oromoo yoo kopha qoodu taate laafa jaratti irraa nu waamte ka gurguratu yoo kataa'u taate san ol hin dhiifu jechuudha. Kun ol hin dhiifu. Kanaaf itti qabsoo. Kanammoo diinummaan miti. Diinummaan miti. Keenyaan dheedheega dubbachaa ture. Mootummaan tun keenyatti hin beekan. Maqaa keenyaan achirra jirti. Dhiiga ijoollee keenyatitu galaana ta'ee ol baasa. Lafee ijoollee keenyatitu mansalaala ta'ee masaraa